irra deebi'uudhaan bakka jirtanitti ammas nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warroonni dura odeeffannoon isin dhaqqabsiisee waan haaraa yoo hin jiraate isiniin beeksisa jedheen ture. Amma Facebook kaampaaniin odeeffannoo tokko baasee ture. Innis maalidha? WhatsApp, Instagramii, Messengerii akkasumas immoo Facebookiin egaa afran kun dhaabbata tokkoon kan bulanii Facebookii jalatti bulu. Kanaafiyyuu sa'aatii muraasan booda akka dhaabbate hundumti keenya iyyuu ni beekna. Kanaafiyyuu bulchiinsa Facebookii jala waan jiraniif isaan kun sadan isaaniiyyuu WhatsApp, Messengerii fi Instagramiin jechaadha. Yeroo hin beekamneef addaan cituu isaati sirreessuuf immoo akka yaalaa jiranidha jechaadha. Hojii isaa akka itti fufuuf jechaadha. Kanaafiyyuu hojjechaa akka jiranidha. Hangasitti obsaan akka nu eegdanii jedhanii odeeffannoo baasaniiru, dhiifamas gaafataniiru jechaadha. Dhaabbanni kun jechaadha. Akkuma beekamu jechaadha dargaggeessa ta'ee Facebookii kan falaase yookaan falaasama Facebookii kana kan argate Mark Zuckerberg jedhama. Kanaaf Facebookii jalatti immoo isaan kun ni bulu waan ta'eef ni bulu jechaan hojii gaggeessaa isaaniiti jechaadha. Facebookii dhaabbanni kun adda durummaadhaan kaampaanota sadan kana jechaadha mataa isaanii kan danda'anidha. Isaanis namoonni kan ittiin walitti dhufanidha waan ta'eef sooshaal miidiyaa jedhamanii addunyaa irratti kan beekamanidha. Keessattuu Facebookiin sirriitti namni addunyaa guutummaan guutuutti kan fayyadamudha jechaadha. WhatsAppis illee akkasuma. Kana malee namoonni garaagaraa bashannanarra darbee kan ittiin hojii isaanii hojjetanidha jechaadha. Gurgurtaa garaagaraa kan ittiin gaggeessanidha. Oomishaalee oomishan kan ittiin beeksifatanidha. Kana malee hojii onlaayinii hojjetaman ittiin hojjetanii kan ittiin jireenya isaanii jiraatanidha jechaadha. Akkuma yuutuubii kana jechaadha. Kanaafiyyuu dhaabbanni kun hagasitti haga amma sirraa'utti dhiifama gaafachuu isaati jechaadha. Ni sirreessina jedhaniiru. Kanaaf akkuma dura jedhe namoonni waan garaagaraa barreessitan silkii keessan keessattuu karaa WhatsAppii kan barreessitan namoonni tokko tokko ni jirtu jechaadha. Yaadannoo garaagaraa, barnoota garaagaraa, faarfannaa garaagaraa kan barreessitanis ni jirtu waan ta'eef isin akkuma sila isiniin jedhe koppii peestii gootu jechaadha. Koppii peestii gara teelegiraamiitti karaa teelegiraamii faayilli tokkollee gonkumaa hin badu jechaadha. Ammas warroonni viidiyoo isa duraa hin argine viidiyoo kana warroonni yoo dhaggeeffattan yookaan yoo ilaaltan maal gochuu qabdu? Faayila WhatsApp irratti qabdan yoo ture tarii WhatsAppiin foormaat godha waan ta'eef foormaat goonaan immoo ni balleessa malee hin hambisu jechaadha. Kanaafiyyuu koppii gootanii barreeffama keessa sun koppii gochuudhaan maal gootu seetan koppii gochuudhaan teelegiraamii jala kaawwattu jechaadha. Warroonni immoo teelegiraamii hin qabaanne maal gootu iskiriinshoot godhaatii silkii keessan keessa kaahaatii barreeffadhaa jechaadha. Kanaaf akkas akka gootan isiniif itti hima jechaadha. Namoonni tokko tokko osoo waraqaa irratti hin barreessin silkii isaan irratti barreessuudhaan faayila baduu hin qabne hedduu of jalaa balleessaa waan jiraniif jechaadha. Kanaafiyyuu kanan isiniif dhaama. Warroonni ergaa koo isa duraa hin dhaggeeffanne ammas deebiseen isiniif kaahuu yaala. Maaliif isin fayyada waan ta'eef jechaadha. Kanaaf ergaa sun itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan haaraa yoo jiraate immoo ammas isiniin beeksisa. Kana irra deddeebi'ee kanan isiniif beeksise immoo namoonni tajaajiltan obboloonni keenya kadhannaa taasistan tajaajiltan hedduun keessa waan jirtaniif obsaan akka eegdan walirraa akka hin fagaanneef guruppii hiitan kana keessaa yoo baatan illee guruppii kanarraa yoo walirraa fagaattan waan hin taane ilaaluudhaan waan hin taane keessa galtanii badduu sagalee waaqayyoo hin dhageessanii barsiisonni garaagaraa obboloonni keenya garaagaraa kan isiniin dabarsan ergaa isin bira waan hin geenyeef akka walirraa hin fagaanneef jechaadha. Kanaaf wanta haaraa yoo jiraate guutumaan isin beeksisa. Hagasitti turtii gaarii. Viidiyoon dura gadhiisee waa'ee odeeffannoo isa kanaa immoo akkamitti wantoota faayila keessan illee kaawwachuu akka qabdan isaan dura dabarse ammas deebiseen isiniif kaa'atii isa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Maatiiwwan waaqayyoo turtii gaarii isiniif haa ta'u.
Egaan maatii Waaqayyoo odeeffannoon haaraa yoo jiraate dafeen isin qaqqabsiisa. Kanaafiyyuu warroonni haaraa taatan immoo odeeffannoon haaraan akka isin ga'uuf sabskiraayib osoo hin godhin hin bayinaa maqaa Waaqayyootiin. Sabskiraayib laayik godhaa. Hiriyoota keessaniifis yoo jaalattan sheer godhaa. Egaa odeeffannoon akkuma na dhaqqabeen immoo kanaan isin beeksisu ta'a jechaadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa akkuma isiniin jedhe faayilli keessan akka isin jalaa hin banne haala kanaan kaawwachuu qabdu isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti.